isatti aanutti hogguu imallu jireenyi madda namoota dadhaboo ta'uu ni danda'anii jaa. Fakkeenyaaf amma akkuma ati jette madda namoota jaartii qarshii akkuma shan kanneete qotee miti. Amma jireenya irra maal ta'e jechuudha. Dadhabina isaatiin waan kana mudate. Yoonii fi dadhabina isaa hin calaqqisiisu gama biraatiin hoggaa ibsinu. Fakkeenyaaf namoonni waa beekan, namoonni waa danda'an yoo caljaanii maratanii tatta'an yoo usan jireenya kanarratti nama humaan beekneetu as bee nama taphata. Nama beekumsa hin qabneetu waa namarra dubbatee nama gaccacabsaa. Nama dandeettii hin qabneetu namarra taphata. Nama humna hin qabneetu taalee namadha. Kun yeroo kana maal ta'e jechuudha? Dirree namoota dadhaboodhaa ta'a jechuudha jireenyi. Dirree namoota dadhaboodhaa ta'a. Fakkeenya Amiir amma gama wallee yookaan sirboottan Oromootti yeroo as deebisnee ilaallu artistoonni keenya gurguddaan Oromoodhaa jechuudha. Sirboottan isaanii jalaa jechoota dhama qaban harkatti. Jechoota dhama qaban harkatti. Muuziqaa ammaan tanaa laale kilaasikaala bimbee fakkaata. Bimbee sagalee bimbeedhaa jechuudha. Riitimuma malee jechi jabaan strong wordiin hiikaa namaaf kennu yookaan miiseejii dhaloota kana jijjiiran hin qabu. Ma fakkeenyaaf walleen duratti tolchee uume rabbii anaa jiga jeche bareedina uumaatis hundaa tarree galche jeeti ni jiraami akkaataa bareedina isiirraa kaasee guututti himuudhaaf jechuudha. Ali Birraanis yeroo dubbatu waa'ee bareedina keetii guutuu samii tanarra barreessee yoo fixuu danda'u. Amma Ali Birraa Moonaaliizaa akka inni itti kaaye. Akka inni itti lafa kaaye. Amma walleessota ammaa laale taaju shurrubbee komachuuf osoo hin taane wayii siila ansi liqimsaa yaa daabboo jirtuu ni liqimsa. Daabboo jirtuu intalaa miti daabboo jirtuu akka inni liqimsitaa yaa taaju shurrubbee. Ni jira wanni akkana. Kanaafuu wallistoonni amma warri fuula duraaf illee wallisuudhaaf yaada qabdan yeroo walliftan isii tana akkaataa itti ibsuu dandeessan yoo ifiifillee barreessuu hin dandeenye manguddoon teenyatu waa meeqaan ta'isii beeka manguddoo waan kuttee manguddoo tana seera barreeffamaatii fi kana itti gatteenye irraa hubachuu qabna. Aadama Haruunfaa warra lubbuun jiru Shantab Shubbisaan faa warra lubbuun jiru isaan kana hunda artistoonni keenya hedduudha warri maqaan dha'een Ali Shabboon faanis isaan kana jala taa'ati itti barreeffadhaa malee kolkolee amma faadhiyoo tana wayii laagabaan ammoo waa hedduu jira. Maali ni beektaa? Kun hundi amma maaltu mul'ata ni beektaa? Jireenyi waltajjii namoota dadhaboo ta'utu mul'ata baramma. Jireenya irratti hogguu gamana finnu. Kun hundi kan mul'atuuf Amiir jireenya waltajjii namoota dadhaboo godhanii jiran. Jireenya waltajjii nama dadhaboodha. Bar Aadam Haaruun rifeensarraa yoo eegale intala kottee dharra dhaabaa bara. Qaamaan tanaa asii ol faarsa. Chabistii kee, libistii kee, nyaarri kee, rifeensi kee mormuma isii kanaa ol ja irra deebi'ee xuluggoon. Maa gad hin deemne tokko. Mee maa gad deemtee hanga kotteen dhayin maaltu si daangee moo dimbara raayyaan ittisa biyyaa yookaan makalaakiyaa jidduu kana taa'e. Dimbarri afaan Amaaraati. Afaan Amaaraati be daangaatu taa'e Amiir nu jalaa seenaa beektaa. Sirreeffachaa deemna. Kana komantii. Gama isatti aanutti yeroo deemnu jechuudha. Jireenyi waltajjii amaloonni hedduun irra mul'atanidha. Amaloonni dillee haasawnu kun amaloonni jaalalaatiis haa ta'u amaloonni dillee amma reefuun tana hanga kana dura dabarsine amma haasawnu kun eessarra mul'atanii jireenya garuu namoonni hedduun jireenyi maali yoo jetteen beekuu dhabuu danda'an. Kanaaf waa'ee jireenyaa kana kaasne jireenyi waltajjii amaloonni hedduun irratti mul'atanidha. Inni itti aanu ammoo dirreen irratti miidhamoo fi yaalaman fayyan dirreen irratti milkaa'anii fi nagaa argatan jireenya. Ammas jaalalaa isaa taatu milkaa'uu isaa taatu duroomus hiyyoomus dirreen irratti argatan jireenya. Dirreen irratti jaalallee bareedduu argatanis jireenya. Dirreen irratti miidhamtee miidhama kee fayyitus jireenya. Jireenyi jiraachuu baannaan jiruun hin jirtu du'aa jechuudha. Kana dirreen jireenyi kun waa hedduuf keessaa qabaa jechuudha. Gama isatti aanutti yogguu imallu dirreen jireenya irratti amalaas ta'ee dhabina hin wallaanamne hin jirtu. Wantoonni dillee haasawnu kun eessarratti wallaanaman yookaan eessarra fayyan fayyaa eessarra argata eessarra milkooyta eessarra caaltee mul'ata eessarra tokkoffaa baata jireenya irratti.
jireenya irratti malee wantoota kan hunda godhuu hin dandeessu jechuudha. Jireenyaa fi likitti itti fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Namni kamiyyuu rakkoo dhuunfaa fi dadhabina isaa irratti yoo qabsaa'e furmaata ni kennitiif. Amma namoonni tokko tokko farratti hin qabsaan. Look namoota garii maal jettaan ni beektaa dogongora akkanaa qabdaa sirreessaa jettaan awwaannu raadhiisi kun fiifuu nangoo maali yaadana kennaa miti siin jaa. Ifirra qabsaa'ee jira amma reefuun tana waa'ee artistootaa kaasnee jira waa'ee jaalalleewwanii kaasnee jira na jibba jetti maal jetti irrinni kiyya maalii jee if ilaaluu qaba. Irrinni kiyya maalii jee banaa if ilaaluudha qaba. Irrinni kiyya maalii jee banaa if ilaaluun ifirra qabsaa'uudha. Ifirraa baruudha. If dhaggeeffachuudha keessa isaanii yoo kana ta'e ifirra qabsaa'ee dogongora isaa sanni barane milkaa namoonni wal dhabbee jaalalleewwan bultii keessattis jaalala irratti tahan jechuudha ifirra qabsaa'aa dura amala keessa sirreeffadhaa gamas deema namni tokko amiir osoo ifiifuun gammadin nama gammachiisu yaada. Uummanummaan addunyaa kanaa guutuun jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf koomeediyaanota fudhadhume. Koomeediyaanii tokkoon beekan amma koomeediyaanii inni Habashaadha. Ganda keenya hojii jira. Wallaahi jiruun isaatu koomeediidha. Wanni inni yaadu yeroo hunda uummata akkamittiin kofalchiisaadha barreeffatee bula halkan. Wanni inni rafu irra rafu nama kofalchiisa. Manni inni keessa bulu nama kofalchiisa. Uummanummaan addunyaa kanaa guutuun keessattuu koomeediyaanonni osoo ifiif hin gammanne ummata gammachiisuuf yaada. Look gama jaalalaa asidi. Osoonii fi maallaqa hin qabne warra isaaniirraa liqeeffateeti jaalallee isaa afeera. Bari ifiifuu rakkinarra jira. Ifiifuu gammadaa miti. Liqii fuudhuu isaa sanitti keessa sanni dhagahama. Garuu osoo liqii fuudhuun keessa san dhagahamuuti jaalallee isaa gammachiisuudhaaf jedhee maallaqa baasee yaada keessa seena. Jireenyi osoo ati ittiin gammadin nama gammachiiftu hiikaa takka hin qabu. Dura gammachuun firraa eegalta. Amma namoonni hedduun abalu jaaladhee maal jee nabboonee jettanii miti. Mee kana gaafii kanaaf gaafadhaa. Nama ni jaalattan. Nama ni jaalattan. Garuu dura if jaalatanii jirtanii. Nama jaalateetu nama if jaalateetu nama jaalata. Namni if hin jaalatin akkamiin nama jaalata. Bar namni hedduun nama osoo if jibbuun nama jaalataa bar. Namni hedduun. Osoo ifuun jaalanne. Namni dura if jaalachuu qaba. Nama if jaalateen nama jaalata biqilaa akkuma ati jette. Amma fakkeenyaaf gurbaan jaalatu kun yoonii fi unkaa isaan eeggan. Unkaa jechuun afaan Oromooti protocol isa ja'an kana yoo unkaa isaan eegganne unkaa isaa eeggachuu jechuun mucaan jaalatu kun yookaan immoo intalti jaalatu sun qulqullina eeggachuu qabdi. Haala uffannaasi waan qabdu jechuu dhiqatee maal jettee fa'aa jettee protocol isii eeguu qabdi. Ni jiraame ati yoo if jaalachuu jechuudha san. Yoo if jaalatte yookaan immoo yoo if jaalate nama jaalatu sanillee harkachuu danda'a gammachuunis wajji deemuu danda'a. Yoo if hin jaalanne yoo areedaas buukuma fidhiisee akkanan dhiyootan fi jiru sana. Oromoon abbaan if dhee fi hin danda'amu jettee if eeggachaa tama deemate. Rakkoon qabu anis akkuma jecha kana jettuu fi gidduutti mammaaksa keenyas yaadachiifachaa deemna. Tole. If eeggatee qulqullina eeggatee maal jee hittoos fi faffacaasee yoo deeme kabiraan na jala hateet yookaan immoo kabiraan na jala hate jaa isii tana itti xiyyeeffatee sirri jaalate jechuudha. Yoo isiin kan if jiddu taate waan itti if jibbisiisu yoo barbaade madaabaraa guutuu harkate jechuudha bakka qulqullina eeggattu ifiis hin jaalattu. Kanaafuu if haa jaalannu. Dhugaadha if jaalachuun hedduu bareedaadha nama if jaalateetu nama jaalata. Waa hedduu kana kaasnee jirra. Daawwattoonni keenya warreen viidiyoo kana ilaalaa jiran waa hedduu barata jenneeti yaannaa jechuudha. Namoonni keenya tokko if jaalachuu kana hojii kaasee jechuudha. Dhalaan takka yookaan dubarri takka yoo dhiira takka jaalatte akka waan bitattee lakkooyti. Dhiirri takkaas yoo dubartii takka jaalate akka waan bitattee hogguun isii bira jiru tolfachuun qabu jeefaa yaada mana keessaan jira isii biraan jira jaalalleetii birattiin deema qofuma shoortii kanaan dhaqaa shamiza jaapponumaan dhaqaa akkanumattiin bakka if darbee dhaqaa jaan no ta'uun qabu hunda caalaa jaalallee keessan duratti bareedaa mul'adda. Abbaa manaatis yoo ta'e abbaa mana keessanii duratti bareedaa mul'adda. Bareeduun akka inni ija sirraan kaafne gooti. Wallaahi.
akka inni ija sirraan kaas if darbitanii yoo deemtan baatirii bakka biratti ibsa baatiriin san akka qaataan isaa gamuma keessanifuuf isin dirqama wanni amma kaasne kun isinirra murteessaadha jechuudha. Gorsi keenya kun immoo jaalallee haaree hafasoon taane warreen bultii qabuufis murteessaadha. Hunda isaaniiti jechuudha. Hundaafu murteessaadha jechuudha. Gama isatti aanutti hogguu tarkaanfannu Amiroo. Wanni kana osoo hin tarkaanfanne akka aadaa Oromoottis jechuudha. Dubartiin Oromoo yeroo hunda jaarsasii gammachiisuudhaaf amma karaa baadiyyaa fudhadhu. Amma karaa Walloo kana yoo fudhanne yoo rabbi jee fuuldura deemnee aadaa isaanii agarsiisuu dandeenya. Amma shittoo fi kun dhufe malee qayya san ulatanii maal jedhanii jaarsa isaaniitiif yeroo hunda urgaan. Ilmaan 10 faa ilmaan 11 fi 12 faa dhaltee fi jaarsi isiin darbu. Maaliif ife dubartiin teenya akkanattu jechuudha dubartii ifeeyduudha haala kanaan qayya sanittis fayyadama. Qayya amma dhufe kanattis fayyadamaa jechuudha. Ammallee makmaaksa Oromoo tokkoon sii darbaa. Asirratti wanta amma wanni nuti haasofnu kun jaalala waan tolchu haasa'u jira. Oromoon tun waan takka guqeesse waan takka jala keesse. Maal jettee beektaa asirratti xiiba dibaan rabbuma shokokkul lama nurgeessuu jaan. Shokokkul maal? Shokokkul kana mee anillee isin maaliin hin gaafadha maali shokokkul? Xiiba dibaan rabbuma shokokkul lama nurgeessu jechuun akka ati jaalamtu si godhu jaalatamtu si godhu rabbuma malee hoggu dhibba takkeef dhiqaa oltus jaalatamuun kan jirudha. Hoggu dhibba takkeef dhiqaa olte yoo rabbiin jaalala siif hin kennin jaalalan harkattu. Addunyaa tanarratti nama waa takka si caale qofa dhaqqabuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni hedduun Ameerii fi biqilaa ittiin dhaqqabaa jee yaaluu danda'a. Namni biraa ammoo akkasumatti nama biraa yaaluu danda'a. Nutti hin dhaqqabdan maaliif beektaa addunyaa kanarratti namni waa wal caalu jira. Nama barnoota sirra qabu hanga ijjisi baytu qaraateeti bira kutta. Nama maallaqa qabu hanga mudhiin si gajjattutti dalagattee bira kutta. Nama jaalala sirra qabu eessaaf iddee bira kutta. Xiiba dibaan rabbu. Kana gama isatti aanutti haa dabarru. Ati humnaa fi dandeettii uumamaan siif kenname barbaaddee yoo argatte humna qabdu hunduma fayyadamtee sosochoo yoo jalqabde isa durii irra caalu eenyummaa kee gammaddee jiraataa jaa. Ati jechuudha. Humnaa fi dandeettii qabdu barbaaddee harkachuu qabda. Amma bar namni tokko Amiir osoo biddeena fedhuuti dirqamaan paastaa nyaata. Dirqamaan irraa gad fudhatama. Waan fedhu san barbaadee dirqama harkachuu qaba. Waan keessa isaa gammachiisu barbaadee harkachuu qaba. Namni tokko amma akkanumatti dhugaa jaalala faayidaati wajji wal qabsiisnee yeroo laallu michoo tokko osuma hin jaalanne maallaqa isiin qabdu kana laalee itti maxxana gammachuun harkatu. Michoon takkaas akkasuma laaltee itti maxxanti namoonni akkanaa kun kumaatamatti akka lakkaa'amtan niin beekan. Kumaatamatti akka lakkaa'amtan. Kanaaf jaalala akkanaa kanarraa akka if qusattan yookaan gochoota akkanaa kanarraa akka if qusattan barbaadaa if harkadhaa ani isaan jira jaa. Sambooda deebisaa bareedaa fi deebisuu dandeessan. Isatti aanu immoo osoo biraan kun jechuudha barbaadaa if harkadhaa jechuun addunyaa tanarra namoonni jiran hundinuu nama dandeettii isaa barbaadee harkateetu success yookaan immoo milkaawaa tahee harkamaa jira jechuudha addunyaa tanarratti. If barbaadi if harkadhu. Amma fakkeenyaaf ani waggaa 8 irraa jechuudha. Facebook irratti dubbiseetiin ture gaafasii murteesse jechuudhaan maaliin murteesse seeta barreeffamni maal ja'a ati ja'a dandeettii ta'e if barbaadi if harkadhuu ja'a if barbaadi if harkadhuu waan dandeettu san irratti muuxannoo horadhu cimii itti fufii ja'a amma fakkeenyaaf biyya teenya tana keessatti barnoota qudhamee bakka takka baranna. Biya Faranjitio, jolle kabani, what is your future plan, Janin? My future plan is Doctor Janan. One of the doctor is a good son of Tiachura, Hanga Hudalamati Villa University Barate. Martin is any bar Gafati Kara Hordofan. Hordofan. Ama Gafa Biatena, Muchanto Koyonifi, Jolle Nano Badia Dalatan, Ragudan Saniwa Hanani Behan. Muchan Yonifi, Charachakesa Mila, Biye Milaratif Gure.
nama mana bakka mana tolchuu yaalu dizaayina manaa kana tolchuu yaadu ta'uu ni beekama. Mucaan kun yoo kaartoonaan makiinaa tolche waa'ee makiinaa otomootiiviitii kanarratti waan kanarratti akka inni waa tolchuu yaalu ni jiran. Yoo waa lafarraa harkise bakka wantoota akkanaa kana xiqqeenyarraa hordofaniiti biyya faranjitti achumarratti fiichara akka ta'etti kanarratti deeggaran. Biyya teenyatti feetu xaasaa harkiftaa, feetu haraashii lafarraa harkiftaa, feetu biqilaa qabdee lafarraa harkiftaa dantaa isaaniiti. Hayyoo ta'e afaanumaan siiman. Honoggaa guddate akkana ni ta'a jechuu malee. Inumaa bara miiriitiif siifilanii bar. Ilma kiyya akkaati doktora taatuun fedha jaa osoo ati bar wallisaaf haa ta'uu feetu. Osoo ati doktora ta'uu feetu yaa ilma kiyya bar fuutee akka ilma tokko naa dhaltu osoo nan hin duune harkuun barbaadaa siin jaa. Kana jechuudha. Garaagarummaan warra biyya keenyaaf biyya alaa jechuudha. Bakka kana jira. Kanaafuu dandeettii teenya barbaannee harkannu. Egaa dandeettii ta'e barbaaddee harkatte immoo wanta dandeettii itti qabdu sanarratti cimtee akka hojjettuu fi warri ilmaan qabus ilmaan isaanii waan kanarratti akka jajjabeessan gamanumaan xuyinee bira kutuu barbaannaa karaa itti aanutti dabalaa. Gama xumuratti waa sadiitu nu hafa sadeen gabaabaadha san duratti garuu jireenya jiraattu keessatti barbaadii farkadhu keessaniif dhaggeeffadha jirjiraan waan murteessina. Jarjar yookaan aariidhaan waan murteessina itti yaada tasgabbaawaa yeroo kennaa fi barbaadaa ifarkadhaa itti yaada tasgabbaawaa waan yaaddan murteessaa milkaa'uudha dandeessan jechuudha. Dhugaarranii mukan darbatanii booda waan itti shidatan dhabanii akkuma jaansan. Akkasii gama noggaas dhufnu waan hedduu haasoo nyaamir nama umrii 17 irraa hanga 60 ni fayyada jenneeti yaanna. Jireenya jiraachuuf kanneen asii olii kana beekuun dirqama. Waan amma haasofne kana beekuun dirqama jireenya jiraachuudhaaf. Jaalala isaan kaasan gaafii isaan gaafatan jireenya gammachuu jireenya jaalala hin qabne kana hunda jiraachuudhaaf wanni kun jireenya beekuun dirqama. Jireenya yoon beekne jechuudha wallaalaan dararamuun ammoo dirqama ammaas. Wantoota asii olii kaasne kana yoo isaaniif hin galle ta'e saayinsiin kun dararamaa jiraachuun dirqama jaalatanii yoo soon ta'in dirqamanii dararama. Dirqamanii jechuudha. Jiruu jiraachuuf jireenyi maal akka ta'e hubachuun dirqama. Jiruun jiraadhaa yoo jette jireenyi maal akka ta'e beekuun sirra dirqama. San yoon taane dararamaa jiraachuun ammaas dirqama. Jireenya gammachuun guutamtee jiraachuuf jireenya barachuun barbaachisaadha. Jireenyuma sanuu barachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf waan kanarratti ijoolleen teenya jechuudha amma deemanii hoggaa biyya guddatte faadha kan. Jireenya jiraachuu jechuun amma fakkeenyaaf Finfinnuma alaallu biyya teenya tana keessa waan ijatiyyaan dhaqee harkee jira. Ijoolleen teenya keessattuu naannoo Harargee tanarraa achi deeman jechuudha. Mana tokko waliin ni kireeffatan. Firaasha ni bitatan. Mana kana keessa nama 4-5 jechuun walitti kireeffatanii galan. Hoggaa kiraan baatii itti geesse firaasha san dhiisanii fi deeman ammas mana biraa kireeffatan. Maaliif jireenya jiraachuu hin hubanne jechuudha. Finfinnee galle jennaan jireenya sanitti waan hubataniif. Jireenya jiraachuu jireenya akka jiraannu dura hubachuu qabu. Jireenyuma kanaa amma fakkeenyaaf namoonni jireenya hubatanii jiran. Ijoolleen teenya sila haala saniin wajjin jiraachaa haala saniin akkasitti jechuun walitti kireeffatanii jiraachaa immoo waan isaan fayyaduu irratti hojii bareedduu irratti yoo babbahan jireenya maal akka ta'e hubatan jechuudha. Jiruu san moohanii hanga san keessa dabruu danda'a. Bar jiruu jiraachuudhaaf jireenya manaa fi haasofni kana jiraachuudhaaf jiruu beekuun dirqamaan jee. Jiruu beekuun dirqama. Yeroo takka garuu beekuun qoftiin si fayyadu. Gochaawwan san lafa qabatamatti hojjechuutu si barbaachisa. Mee amma fakkeenya gama biraan deemnu numarraa kaasnu. Warreen akka keenya kanatti beekumsa uummata isaaniitii kennuu barbaadan kumaatamatti jiran. Warri nu caalaa dandeettii qaban warreen uummata isaanii barsiisuu yaadan kumaatama garuu waan isaan hin beeknetu jira. Jireenyuma akkanatti amma nuti jiruu jiraachuu jira. Bifa kanaan isaanii dhufte. Haala akka nuti itti dhufne kana dhufuudhaaf maal barbaadan ni beekta? Opportunity barbaadan. Carraa bareedaa barbaadan. Garuu nuti carraa bareedaa hin barbaadu.
Bimbellee na osoo dhoynuu nu darartu carrumaa harkamne fayyadam. Bimbee saariyaatuma namaas firraa laalaatuma nis qoflaatuma garuu as keessa carruma hanga harkannetti bal'isaa uraa xiqqoodhaan jechuudha. Xiyyitii fakkeenya laal. Hoggusi seentu xiqqoodha. Garuu keessa kee hoggu seente dhoyitee si bal'is. Bantee baati. Carraan akkasii jechuudha. Uraa xiqqoodhaan seenteeti keessa isaa bal'is. Jireenyaas itti diibattee qallattee seenteeti keessa bal'is. Garuu ijoolleen teenya hulaa guddoo akka makiinaa tanaanii seenaa jaa mucummaan qallaan hanga kiyyaa kun maa hulaa guddoo san barbaada. Itti diibateen seenu yookaan cina galeen seenu bal'isee ba'uu danda'a. Maa hulaa guddoo hanga siinotiraak seenuu san barbaada. Carraa bareedaa barbaadanii jechuudha. Miti carraa bareedaa barbaaduun naman milkeessu tooftaa fayyadamuutu nama milkeessa. Ammaasis namni yeroo hundaa'u hiraar haasa'u hin guddatu bakka takka hin gahu. Wallisaa Qamar Yusuf ani hedduun dinqisiifadha hedduun jaaladha wajjinis deemuu turre waa hedduu na gorsuu ture. Waan na gorsu keessatti maal na gorsa ni beektaa? Namni yeroo hunda wallisaa yeroo hunda hiraar sirbu hiraar irraan ba'u naan jedhe. Akka alkooliitii barsiin maxxana. Akka haraaraa akka alkoolii miti. Ma fakkeenyaaf qalbii tujjaari amma. Biqilaanis akkasuma na fakkaata qalbii tujjaari. Qalbii keenya tana bal'isnee yaadu haboon tiyya waan na gorsitu jira. Waan na gorsitu mana keetti irratti mana kilaasii ifi fultu jechuudha. Kutaa ifi fultu irratti mana akka jiraachuu jireenya kee mana akka jiraachuu qabdu makiinaa akka qabachuu qabdu biyya akka deemuu qabdu kana poosteraan maxxansii mana kee kanarratti ganama hoggaa hirriba irraa kaate I have dream jeenaan jette akka faranjii sanitti abjuu fi mul'ataan qaba mul'ata kiyyaa wanni kun kiyyaa jedhii waan kana immoo argachuudhaaf waan kana irra gahuudhaaf immoo halkanii guyyaa xaaruun yookaan immoo halkanii guyyaa irratti hojjechuun si barbaachisaa naan jette. Kanaafuu namni keenya yeroo hunda cinqii qofa osoo hin taane hara furmaataa kunis jireenya waan ta'eef osoo tuqeen bira dabruun barbaadu. Gaarii goote garuu waan beekuu qabaniitu jira. Amma ati mul'ata diriim jetteeti mul'ataan qabatteeti mana bareedaa fi makiinaa bareedaa maxxanfattee jirti. Hirriba lafaa amsoolaa jalaa ol kaatee guyyuuchu maciisaa diriim guyeedde. Waraqaan san osumaatti ilaaltuuti caramtee bubuuti. Tabiraatti tolfatta ammas. Lakki. Filaashiin kaayachuu qabda. Akkasii miti. Maal godhuu qabda beektaa? Diriimii san bar gochatti jijjiiruu jenni. Diriimii san hojjechuudha kaa. Hojjechuudha. Filaashiin kaattee miti yoo feete kilaashiin illee yoo kaatte umaa takka hin qabu. Yoo hojjette kaa diriimii keessan dalagaati carraaqaa tarkaanfii kee guddisaa laal goal siitingiitu jira. Laal amma bara waa hedduu waan hubatamuu qabuutu jira. Goal siitingiitu jira. Amma lafumarraa kaatee makiinaan bitaa miti. Akkamittiin makiinaa bitaa karoora kee lafa kaatta. Karoora keessan waan simil keessu lafa kaatta. Rakkinni nama keenyaa maal beektaa? Gama biizinesaa keessan nu oofu jirta jaalalarraa wal qabata. Rakkinni nama keenyaa Amir show dalaga biqilaanis dhufee show dalaga kaameeraa fidatee. Amir drama dalaga biqilaan deemee drama dalaga. Namni akka Amirii fi biqilaa kum takkaatutu magaaluma takka keessatti waanuma wal fakkaataa dalaga. Amma nuti guddachuutti hin jirru wal ajjeesu jirra. Hoggoo Amir show dalagu biqilaan koomeediyaa dalagu. Hoggoo Amir koomeedii dalagu biqilaan drama dalagu. Nama nurraa laalu harkannaa jechuudha. Nama nurraa. Waanuma namni tokko dalage amma fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf asitti fiddee ati kasala gurgurte si cinaan fidee qoraan gurguru. Maaliif akkas godhanii beekta? Kullikki yoo fidee kasala gurgureeyo. Rakkoo. Amma fakkeenyaaf amma chaanalarra jirraami chaanala yuutuubaa kana dura hindiitu jechuudha itti milkaa'oo ta'e addunyaa kanarratti. Hindiin akkamitti itti milkaa'oo taati? Viidiyoo walii guuruuni miti. Wal jaaranii gurbii godhatanii sanirratti hindii yuutuubarratti jira. Subscription day jira namu subscribe walii godha guyyaa jechuudha walii ilaalanii jira ammaayis namu immoo muuxannoo qabu irratti ha mobaayil tolchuu beeku akkaataa mobaayila itti tolchan barsiisa fooqii ijaaruu beeku akkaataa fooqii itti ijaaran ha koomeedii danda'u akkaataa koomeedii san irratti dalaga
namu muxannoo addaan hirateeti hadiramaats hafilmiits addaa hirateeti guyyaa walii ilaalanii jira ammaas amma anarraan tana lafaa ka'ee diraamaa tokko yaada tokko irratti yoonin dalage diraamaan sa yoo viyoore hedduu harkate habiraatis laaleeti wanni kuni Amir Show irratti akkanan ilaalamee jira anis waan kana dalaguun qaba jee arra lafaa ka'ee kana dalag garuu immoo yaada khiyyaan addaa yookaan immoo yaada isaan addaa yooniin kan hin dalagu ta'oo naaf inni isa waliif laalla jechuudha. Maaliif akkana godhan ni beektaa? Taatu haa taatu warreen dalaganii jira. Dabarees ammoo Oromoon hoggu jettu ammas maqmaqsa Oromoodhaan ni fayyadamna akka gaariitti akka abaluuttiin sirbaan morma nama jallisaa jaan. Akka abaluuttiin sirbaan morma nama jallisa. Ati diraamaa dalagdee inni diraamaa dalagee kun jechuun ati successfully milkooyte barreeffu siin jenne goal settingiin wanni inni si barbaachisuuf bakka yaadde san dhaquuf xiyya fakkeenyaaf jechuudha. Xiyya bakka itti barbaaddu san dhoyta jechuudha. Goal settingiin bakka barbaadde akka ati geessuuf si barbaada. Namoonni ati asii waa dalagdee asii waa dalagan ati asii waa dalagdee waan si fakkaatu dalagan goal settingiin isaaniin jiru road map siin qaban iddoo irratti konkolaachisan konkolaataa yaada isaanii iddoo irratti konkolaachisan akkanuma qilleensa konkolaachisan gidaara hedduu dhaaba manaa kana jechuun yookaan mukkeen hedduu saniituma dhawaa deeman kun tartiiba irra hin jiru namni keenya tokko maaliif artistoonni keenya maaliif khasaara hawaasni keenya namni tokko amma ni beeytanis namoonni hedduun maaliif dukkaana banatee maaliif khasaaree achumaan daarata maal jaani beeyta hoggu khasaar an bar rabbumaan naan qoodini ja baran bakka rabbumaan naan qoodini tiyyatun gubbumarraan taatee ja rabbi biraa miti ifuma sumaaf fitte akkamitti yoo kajennu taate wanni inni dalagu qorannaa irratti haasa'u hundaa'uudha qaba. Qorannaa irratti wanni hundoyne rakkisaadha. Bakka hunda akkanuma deemanii dhadha'uu ta'a. Kana waa hedduu daawwattoonni keenya akka hubataniif jiruu fi jireenya uummata keenyaa irraa wajjin wal qabsiisee sagantaan teenyaas jireenya waan taateef jecha haasofna. Kana caalaa wantoota isin barsiisu hubannoo teessan cimsu ni goonaa isinis yaadaa fi gaafii qabdan yaada nu deeggaru wantoota hangammaa kaasne kana waan cimsu yoo jiraatte waan komatu yookaan waan komattan yoo jiraatu taates gama Rorastu gama jalaatiin nu barreessuudha dandeessanii kana Amirii kana fakkaata ture waan dabaltee jiraatti. Kun kan daawwachaa jirtan Rorastu sagantaa jireenya jaalalaa Biqilaa Show fi Amir Show jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan jireenya jaalalaa irratti fi akkasumattis gaafii uummataa hanga takka deebifnee Hayegaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan arraaf jechuu gaafii uummata hanga takkaa fi jireenya jaalalaa irratti hojjanne kana fakkaata hamma sagantaa birootii walitti deebinutti chaanaala Biqilaa Tube subscribe godhu akkan daganne description jala isiniif hin kaaya chaanaala Roraas Tube joo kanaaf haaree taanaanis Roraas Tube kana subscribe godhuun akka nu cinaa dhaabbattan gamanumaan isin gaafachuun barbaada. Egaa ummata keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan yaa ummata fannaana ummata jaalalaa nurraan dhabaminaa isinii janneetti isin gammachiisuudhaaf waan kana dalagu jirra dogoggora keenya gamanumaan nuuf barreessaa yaadni keessan immoo hedduu barbaachisaa waan ta'eef bakka sirreeffachuu qabnu nurratti nu sirreessaa hamma sagantaa birootii walitti deebinutti immoo nagayaan turaa. Nafi Biqilaaleen isin jaalannaa. Bye bye. Bye bye.